Just Dere. Sena garuu wanni inni siin dhaamu yooniif juusaa fi maangoo fiddeen dhufin ol hin seenina yee. Saayii maal seetaan man fayyinaati ele kadheen gadaa. Aboo gagama siisa achi deemime Maal waan figgoon. maal saayii bakkeetii maali qabee bakka ta'e. Aboo dhukkubni saayibaa kanan beeku deem figgoon achi siqe. Maal masabo maal bakka ta'e waa guddisaa ol ta'oo. Likkitti finnake sadi faa afurfaa figgoon. Booni gaafa tokko maal saayii bakkee gaafa kan qabu maal kan qabee dhufne. Teeffadhuma. Maayee godeesi. Maali waati tokko maa sarara banna hon. Dufkaka kibar mata kona dhukkuba. Ilama maali ilama sana fayyina matummaan suqoo dhukkuba honuu fi qofaan hon. Amma na dhiisu jira warra wayyaa dhaqa kaleetarra. Maali akkuma inni isin jenne. Dhaquu fi amma dhaquu fi yaada qabaate. Dubbiin akkuma hin taane barana. Abbaa xiyyaa. Zaman jabaatee jirtee fuudhu kubbaa jira maaltu nara kaya mana keessa qabaatee xiyyaatu bira deemu qaba. Maal jettee kuttee bar yaadaan. Waan jennee barre fiyaati fayyuma qabdaani. Fayyaana gaan qabaan amma xiqqoo wayyaaren sin jee. Akkasii saayii bakka jamee ammaa sana namaatu ulaa sana dura neegu jira. Aboo maal arruma dhufte ol siqi gaanii haasofna kanallee gidduu kaa. Ol siqi gaamee alaa itti haasofna. Hindi maati jee bar. Aboo koonni haasu. Aboo. Bilaatti saayii bakka. Akkasiiti rabbi najaati abaasu aboo. No. Bas fuudhu qaamaan kan dhuuga. Irraa inni oolaatu ba. Fuudhi itti sabbee keessa sabbee yoo feete. Ati dureenuu kana dibachuu dhuftee bar na laaluun dhufne. Fuudhuu dibadhu bas. Aboo xiyyaan ni qabaan si jee. Maaluma sababa ishee. Maal kun dhufaamu. Maal sababa ishee. Ilaamaa diyaa sababa ishee deemu jirtu. Aboo Rashaad irratti deemu jira. Rashaadi. Lukkuutiin jaallattu. Likkitti hin jaalladha. Aboo xiyyaan bakki yoo jira barra ni qabaan saati. Atoo amma isa bira dhufte? Eehaa. Aboo haasi. Maal? Haasi. Laal. Saayii xiyyaan yoo jira. Hin beekne kan. Yaali. Ayyee. Siniif deemu jechuun. Badaa dabachiisuudha. Dhaabatu. Nanti jee bara. Angga kana alkoolii miti Wanni sana. waan hin jirre yoo itti rogeetiin dhufa. Deema jedhe suuta angga gadi boori gadi. Saka ammaa kun isa malee saayiban qabu na see dhufee maal naa godhee ankooluma kiyya dhufee fixee qotee. Aboo wallaahi asiitiin himaa. Maali koo? Ajeen dawwalee. Ani jaamee. Laal naafni akeetu abbaan yoo fuutu jaalataan laal maatii yaan argee keezii kan itti baasu. Hello. Maali turtee bar? Bara osoo dhufu jiruutiin uummanti yana qabdee na ergite sanumaa fi nafe ayyee. Oo. Hayyee okay namumaa rakkoon qaba. Hayyee. Isa dhugattuu isa malee saayiban qabu.
Yaaboo ijoolleen gandaatii fi faamilii fi hundinuu na dheessanii an koronaadha jedhanii. Anuu if sodaadheetiin dhufuu. Dirqii meeqatti yaa rabbi mee jee. Sodaan feesu bar. Sunnaa lama salaateetiin dhufee bar. Sodaan feesu sodaate. Yaa rabbi sanii godhi jechaas maan dhufee. Sodaate sodaan feesu. Dirqawwa sana jiru laayee akkanatti fuudhee cheekaaf godhu. Dirqawwa irra jiru. Dawaan isaatillee waan jirtu. Kana rabbuma buusee innaa namamu du'aa godhachuu dabalee masgiinni cufamuun Anamma bar sunnaa meeqaa walirra salaatee dhufee bar. Asrii fi saajaa walirratti hin salaatee dhufe. amma wanni kan irra isaa hedduun wanna jira ol kee gute kanaaf. Yoon asiin kutellee jeetumaan shaagallee waraqasni Afura baasne. Egaa ati hundaafuu yaaddawini. Egaa uumamaa jabar. يا ربي القوة سنتي ولي يا ربي من كورونا نقول أنا الماني نيك جارتي نيك بامبارسان كنا يا ربي قال الربوتو سمان قد تجرا يا ربي أتوم من روماتنا سبب يفتش ما فين في مال أسماء يا ربي قاني دنديساتما يا ربي القوة كنا نقعد أمسيسي يا ربي إسلام نسمع كلا سمتي يجرا يا ربي القوة ما كنا نقعد أمسيسي يا ربي قا Obaate asoo biqilaa. أروما دوما ولا تجرا Du'aa godhachuun dirqama. فرماتا كنا ما نجرا أما سلا لا Laaleetiin jira. Amma yaaddoon jira sati. Yaaddoon. Du'a biyya keetiin jira. Egaa waan dila sulfaatoo miti yaaddoon hundaa baati. maali gaanatti mi'aadha nana gurgurtaa bar. Maali beektaa dhukkuba koronaa jaan kana. Koronaa kana. Aboo wallahi dhukkubni hammaatee jira wallahi. Masgiida hundi cufuu eegalanii. Wallahi nama yaachisaa bar dhukkubni hayi. Wee kana bichaadha kan biraatti dhufeera maali. Kambo? Hayi. Antivaayirasii aan tokko dhufe nagarreeti amma kasaa 20 akkasa nama ajjeesu. Aboo. Hedduu nama Aboo yaachisaa. wallahi tun hundi na yaachisu tulibtu amma tasaayila kan Rashid kanaatu hedduu na. Dhaabbatni badii naachisanii dawwalaa yoo deegamaa kanaan dawwalleeti. Maali dubbadhu gaa koronaadha.
Hello. Salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Loud good loud. Akkam yoo maali lama maal sinjaan? Adeeroo dhageeffadhu dubbiin akkaan jeesanii mitiiti. Duboo akkami? Na shakkisiisee jiraati gaallaan. Takkaffaa saanaa namti nyaadhu kiyya san taakka jedhu. Hayyee taakka. Ansooraa kiyya buburree san. Hayyee lama. Birciqqoo tiyya. Sadii. Sagaraa fi wissaa kiyya saniis akka ittiin fayyadamu. Sagaraa seeneetiin jira wissaas ittiin fayyadamuu ture. Hayyee masoo afur. Ahmad keenya tun hadaraa dhagaadhaan tana naa jabees. Miciyoo teenya san ni beeytaami. Shan. Naa jabeessi gaasan guyyuma 14f. Mumaa saayiba yoo takka yaadiin siifin jabeessaa. Hayyeegaa hadaraa saayiboonnan kiyya isinilleen irraa ifee gaadhaati giin ittiin dhiyaatin ati nagee annaa turre. Hayyee nageetti. Date? Saayiboota feeti? Ijoollee ganda keenyaa takkaa bar. Okay. Akkuma hiyyaa kana waswaasu jiran isaanis. Akkam dhukkuba kana yaanis taatanii? Qabame naan jechu jira. Maal sodaa keessattis dhufanii gaafatanii wanni ofirraa jaaramu jiru. Bar rakkoon jirtu bar amma dhuftee gidee gaafattee qabattee bar dhukkuba san qabamte. Amma sodaatiin addummaa dhukkuba sanillee bitati. Kiyyamoo. Dhukkuba sanii miti. Alhamdulillah. Maali sodaa jirtu akka duraa dhukkuba sanii jettee? Alhamdulillah rabbil alamin. Yaa rabbi galata khair. Khami dhufa khabira. Adamman sodaatiin isin jee barra dhukkubni kee diifa faasi qabe. Difka kaan na qabe? Diifa faa maayyaa. Difka kuma moo? Ay maali. Difka kuma nuti beeynu san? Haasa qabee. Alhamdulillah rabbil alamin. Maali duraanis taate hawaan biraa seetee? Dureen dhukkuba biraati jeetiin bar rakkoo meeqa keessa seenee bar manaa torbaan meeqa gadi hin baane amma har'a gabboo kiyya fi ilaala jee. Na jaanii saayiboonni kiyya hundi bar na dhiisanii na biraa deemanii bar. Hundinuu tokko hin qabu amma namu mana na dhiisanii futan. Dhukkuba maqaa itti baasite kan maqaa maal jetteessa? Mankoronaa. Makoroonaa kana jaayina dheessin getta? Silaa saanaa hunda nyaata qopha saanaa qopha naana goo turanii. Dabar namni keenya hawaasni irra guddaa uumama kana sodaataa jira barama waan kun garuu uumama sodaatan tahee yoo ni takka ifirratti kan shakkite ta'ee mana yaalaa dheettee ibbeessuun gaarii maaliif jennaan sababaati itti amma fakkeenyaaf yoo namni tokko qabaate namni san ganaa warra isaarraa ifittisaa jechuudha ni qabaa beekaa bikka takka ta'a yookaan maatii isaa guutuu galaafata namni san saniifuu namni keenya yoo ni fi diifa faafummaa haakama deenu jaani maaliif jennaan yoo haakama deenne waan biraan nu jaani istuudhaatan amma kun garuu sodaan feesisu maaliif jennaan wanni kun dhukkubni kun ati meeshaa takka yoo feete meeshaa san xuinaan amma ati maqasa kan ammoo itti fayyadamte keessee jechuudha yoo namni biraatti fayyadamee nama sanitti dabraa jechuudha dirqama alkooliin jira yookaan wal hedduu waan bitatanii namuu itti fayyadamee ta'u harka isaa godhee gizee waan takka dalagee dhufe dhiqatee afaan isaatti shaffanatee kana hundaanuu kan nama fayyisuus kan nama eegus rabbuma akkasumaami garuu sababsadhaa jiraami saniifuu hawaasni keenya xiqqaa guddaan namuu dhukkuba kana itti wana laafachuu qabu jechuudha dhukkubni biraa qabus akkuma duraan haakama dhaqee yaalamu sanitti haakama dhaqee yaalamu kun kana rabbumaan duraa qabu masjidni cufamuun taarikh addunyaarra hin jirre kun yeroo duraatiif makkaa nama cufamuun akkam wallaalummaa kun hundinuu kanuma hundaa'u rabbi nurraa achii haa qabu jenna mee gaammaan tana hawaasa keessa gaa narra sii turre deddeema hawaasa keessa guddaa mee hawaasa keessa amma waan akkam fa'aa jirame hawaasa keessa amma rakkoo guddoo jira anumarraa takka amma dhukkubnammaan fadhee yoo si qabe jechuun manni sodaa jechuun sodaa dhukkuba koronaati jecha dhaqaniif wallaaluu ni sodaatan. Yoo nu qabe yoo dhukkuba sana qabe achuma nu qabanii yaani. Egaa ni jira rakkoolee sanii jecha namni dhufee wallaanamuu sodaachuu jira. Kunis dogoggora silaa ta'uu qabu qabaatanis maatii isaaniitiif waa hundi irraa eeganii miti sababa tokko galaafatanii warri guutuun galaafuu danda'a. Amma fakkeenyaaf taasifamni nama fakkeenyaaf amma biyya Xaaliyaa yoo fudhanne Itaalii nama lamaatu biyya Chaayinaa irraa achi dhaqee jechuudha. Nama lameen saniitu
biyya guutuu kun akkanatti guyyaadhaa nama 700 nama 800 kaawwadhe tan sadiif ammoo biyyattis amma irra guddaa Itoophiyaas walitti deemaa jiru yoo inni fi maakis kan uffatee deemte hayi mudiidhaa siidhaan kun amma ta'uu hin qabu nama waa kana godha ta'u sappoortii godhuu qabanii deeggaruu qaban akkan gad uffatanii adeeman mudii qabataa deebiin ta'e maal mudii qaban danda'u uffachumanis sababa kana namuu wal cinaa dhaabbannee amma biyya teenya faayoo likkitti imma seene nama ani hambisaa nuti dandeettii hin qabne nam tokko hambisu sadeefuu jajjabaanee mootummaa karaa kanatti harka keenya qulqulleeffannee amma keenya guyyatti harka taraa meeqa marraa meeqa harka dhiqatte? Ani amma guyyatti marraa 6 akkana oggushaan udu'aa fi filaaqana qofa irratti hin dhiqadha. Kun guchaan gahaa ta'uu qabu dabalata gorachuu qabdu. Amma guyyarraa oggushaan bichaa sana osoo hin ta'in yeroo gabbaatee ol deebitutti harka kee dhiqattee faamilii akkas ta'uu qabda malee akkuma alaa deemtetti waan nama adda addaati wajji wal tuttuqxaa dhuftee akkas ta'uu qabdu maatii keetis itti himuu qabda hundaa'u hiriyoota keetis hunda itti himuu tasgabbeessiteetuma wanta itti himuu qabda. Waliigallee fi? Waliigallee akkas eegaa wanni nama saaxisan jettu namu akkuma abbaan if eege lubbuun abbaan inni naamata ni digaanii. Duraan beektaa namni gisee nyaata hojjaa fideemus maal jaa? Aboo harka argadhutti harka abbaa jeessu nagaree jee nyaataami amma akkas ni jirti. Harki abbaa bira qotee namallee jeessu jira jeen. Tatanaa ganda keessa deemeetiin nama hunda bayyanachiisaalee. Isaaba achi kabaltaan. Waraqaa kanaa dibalatee dheedee isaaba achi kabaltaan. Hayyee gaatis dooktaraa dhiisanya guddaa galatu. Hayyee. Nageette. Nageette hayyee. Akkana bakka. Ay, okay, yan ako. Abu. Tiyan aja. Ayo dapat Tamila. Aboo tanaa achumatti tanaa hin fadu. Maali? Dubbisa ni beektaa? Ingiliffaa Dikkitti bi'aan jaamu barataa cimaadha. dubbisi. Natsaa ta'eetiin jira maboodaan. Aboo dhiisee umas dhiis. Hai maali yoo? Jireenya nagayaatiin jiraachuu deemu. Akkamitti yaadna kana? Dubbataan qaba malee koronaan qabu. Dubata ruuraa keetti nuti dhumaan. Kanaafuu isinis amma booda yoo qoonta qaba mataa ta'e hin sodaatin. Dooktar Alii masjida Oromoo bira jira. Achi dhaqiituma achuma wallaanan. Yaadna kana kun bareedaadha jechuudha. Namuu Sibichaa miti bara namni kana dhokotee taa'u jiru sibichaa osoo hin ta'in nama didata kaa jira beekte. anuu sodaachuun ture. Nutis yoo dhukkubee akkuma dhahinee wallaanaa jechuudha. Likkitti keessa siibsee likki nama bareechee nama wallaan tokko achi dhaqaati wallaanama. Ammaa kana ol baanee yoo shaayii dhugna kan mana kenna. Mooni shakkitan. Masa. Kotu. Hoosen hoo. Kanaafuu dhaggeeffadhaa laalammaa. Ilmi namarraa fudhatu waan takka naman kunnuu qabu. Namni hundi wal dhaguu qabaa jechuudha. Waan doktootii kan hundaa hunda dhaguu qabnaa jechuudha. Kanaafuu let's Stay at home. Stay at home. Good morning, student. Good morning, teacher. Barumsa keenya eegaluu duratti of eeggannoo godhuun gaariidhaami. Teacher. Kanaafuu isin jaa namuu of eeggannoo godhaa fi barannu jechuudha. Har'a wanni barannu akkaataa kooroonvaayirasii irratti eegnu jechuudha. Kooroonvaayirasii kan biyya Chaayinaa keessatti immoo heddummaatee yookaan haala kamiyyuu haala biyya keenyaas kan seenne irratti eegnu jechuudha. Ranta nagaa kun akkuma nama isin jetti kooroonvaayirasii kan irraa barannu harka baasa. Hayyee. Corona virus ummata jedhu kaasamu ummata biyya baratee sanarraa dhufan fakkaata. Hayyee jechuun wanni inni itti dhufu mallattoon isaa maal fa'aadha? Mallattoon isaa moo? Ati shoobisee jaamba. Ufa. Waan akkasitti na fakkaata ticha. Namni biraa eenyu gaaffii qaba? Hayyee. Kooronaavaayirasiin akkaataan itti dhufuu fi karaan itti dhufu baay'isee bineensota
dhibeen kun ka'umsi isaa bineensarraa bineensota adda addaatiin nama riileeshinii qaban quunnamtii fa'aa qaban. Kanarraa jechuudha. Kanarraa darbuu danda'a dhufuu danda'a deebi'ee kara namaa Dabra. kara namatti dabraa jechuudha. Mee harka rukutaa fi hamilee. Anarratti faamori review. Maali gaafa eessoo fayyadu. Dhukkuba chaayinaa sanirraa waan takka dhaggeeffatu alaa dhufeenyi dhufe. Kanaaf ala tuttan jechuudha. Amma dafaa seenaayee. Ara kabarannu waa'ee kanaa irraa jechuudha. Kana xiyyeeffannu. Kan hoo. Kai bai, ijoollee giddaa bini kai bai.